Geemada geemiin kun akkamitti akka eegalame beektanii family wiini afurta min jala balleesse sinigalee waraanni maakii meeshaa keessa wala bakka jirtu qophaay dhagaa ka wiini afurta min irraa balleesseetiin aaree man jeen gixamanyin jeen geemi beellama gixamanyin jeen jenna dubartiin dhiiraan gixamanyin jee suman gaxamamanis jala nafu jee kunoona gaxamee jechuu wal gaxamnee ni laalla haala kana safti laalla eenyu akka adda ba'u nagee an gixamii tana awwala taanse beetanii gixamii eegatana taate tanallee irraa nafu dheedi gixamanyin ishi gadmishaalla naan jee akkana eegalame geemiin kun warra balkaawaa akka qoosatti jechuudha. Bakka an qoosmaan gixaman jennaan dubartiin dhiiraan gixaman jees jalaa nafu jedhe. Dhaqee piroofaayila tolchisiisee dhufe kaanis wal gaxamnee jira amma guyyaa sadii. Maaluma gootamee ati shamarri takka nagee. Giximiin guyyaa lama ta'aara jechuudha. Ayyee itti fufi obsa. Shamarri isee dhiiraan amma jaartii odoo jaarsi jiru amma gaa seera tokko hin cabsinu odoo jaarsi jiru jaartii interviin godhanii guyyaa yoom ibsa sa'aatiin meeqa? Sanbata dhufu sabti sa'aatii yaa'u sa'a afur akka Itoophiyaatti. Okay. Kamera keessa wala dhashi family. Hai. Sawan tani kira sente gatam kan? Maki. Odo amme nuga kamnam. Ibsi Shaafi maakiin jaalala qofa osoo hin taane sabti dhuftu geema waliin qabachuuf jedhame. Isaan lachuu deeggartoota bitaaf mirgatti kan qaban yoo ta'e deeggartoota jidduutti mormii yoo uumamu eenyu akka deeggarree eenyu akka dhiifnuuf giraanu gabba'e. Dhaadannaan jara lamaanii xoorinati gurguddaa addunyaarraa sadaffaa yookaan gara afuraffatti fuuldeeffate kan fakkaatu eenyuuf immoo hatamuun dhaadannoo jabduu turte. Ammoo dubalina kan simbiraan guguyyoo harooti. Yoo yaa kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya aagaa dhagaa dubbii dhugaa fi irratti illee adda baafachuuf nutti ulfaate warroonni jaalalaan tibbana fuul miidiyaalee hawaasaa qabbaneessee qorhiirraa gara oowwisatti ol deebisuun abaaboof warqifaa facaasuudhaan beekamu. Haala kaniif guyyaa gara laayivii kana gaafa gadhufaa namoota kuma lama hanga 3,10,000 jala guurrachuun deeggartoota hedduun guutamanii jaalala magarsaa turan keessaa Ibsi Shaafi maakiin amma immoo duuba tapha hedduu keessatti Ibsi Shaafi mo'atuu isaatiin amma wiinii 40 ol waan irraa fudhatee jiruuf gara taphatti deebina jechuudhaan beellam jabduu kana qabatte jedha. Sanbata yookaan sabti halkan sa'aatii 10 boodatti jechuudhaan beellama guddaa kana kan qabaate namuu deeggartoota keenya humna qabnu ilaallaa dubbaratti argaman. Deeggartoonni ibsaa jaartiin akkamitti jaarsa mo'atti nuti lubbuun nu bada malee of duuban deebinu jechuun waan qaban gadi tuullatanii misaa'ilii isaanii qopheeffatanii waan ta'an fakkaata. Warri maakillee jabduu Oromooti kamitti namni mo'ata garuu jaarsa mo'achiisuun nutti ulfaatullee nulleen tarkaanfii culqaa keessa deebii qabne fudhanna jechuun sibira jirra janii harka lafaa ol guuruu isaanii dubbata. Dubbiin addaan nama qooddee gara deeggaru nama wallaachiftee hurrii jennu maru. Ija duunfanni dhaabbataa jiru tun ulee harkarra guddatte fakkaachuu waan dubbannuuf waan dhiifnu wallaalle arrabni shaatee guyyaa sana eeggachuu gubbaratti argaman giiftarallee garaa rora'ee gamanan darbamoo gamasin darba jechuun jidduu kana wuli akka tiiteessa afaan manaa gara wallaalee utaalaa jiraachuu isaaniiti dubbiin tunullee waan jabeessite fakkaatti wal argaan keenya guyyaa sabtii eenyu akka deeggaruuf eenyu akka jaallattan dubbiin keessatti siyaasa feechitii qabdi waan dhibe fakkaata waan dhaggeeffattaniif galatooma. Nageen nu as fararraa jiras.
Waraana jiru warra naa ta'eera waraa oduun jaartiin jaarsammoo attu bakka jedhu sanfaa. Dagaagamu. Bika san keessaa muriimee bika san keessaa murii obsaniif sirriin baasnee bar maal taateeti. Arsooman nu ada bagaimana gue jaartiin jaartummaa tuh mau jenne kalian tinjir tuh. Tinjir tuh waa har'a fidammoo. Bata dhiira dhugaa. Guys, zipo sittan tikisho keessaa. Ragaa ibsishaa ragaan jarri fidatellee nuu rage. Baga agartan dhugaa. Tommy. Dhugaa yoo afaan qaban bakkuma biraatiin xiitti jedhan. Ibsisha na waliin haasa'ime namoota. Akkamatti. Annagaati namoota. Dubbiin godhee maal taate makuushko. Okay, nagaxxamtee amma? Nagaxxamtee keessa jirraa reega seenne moo gaafii maaltu fide? Amma anuma moo piroofaayilii godhattee deemuu jirtaa? Ati na dhiisuuf piroofaayilii godhattee deemaa jirta? Ayyee rakkoon hin jiru. Seenneet hin jira. Haas. Miidhaan kun. Hatsu keessa janaa natti fakkaataa miliqoo jedhaan. Dhageessan. Ati naa dhiisuuf piroofaayilii godhattee deemaa jirta. Warri dhombir qophaa'a. Karanda waan qabdan maraan. Biikoo. Rawaladha. Qophaa'a ishii nama na bira. Bakka itti himeet hin jira. Guys, bakka haala kanaan rakkoo. Ani ummanni kun odoma kokkolfa kanuma giiftii darba jedhe. Namni kolfa baakii si shaalaale. Hojii keessa Uummanni akkuma kooflaa bargisuun harkee kooflaan. Yaani kolfi bar gammachuu kolfanii bar nama gammachuu. Kooflaa duun ooltan jechuun lameen muyit godhannee jechuun muyit si godhan muyit na goote jechuun akkasii. Kalaas faamilii kiyya waliin gaayis garuu achiin fiiginaa bikkuma takka taa'aa gisee teessan ammas. Hayyee yaadachiisa amma yeroo sanii namni 900 ture amma 1700 yaadachiisa irra deebinaa fi wanna dubartii giiftii dubartii fakkaatu giiftiif kennaa dubartiidhaaf kennaa onnee abaaboo wanna babbareedaa wanna isiif kennaa wanna leenca dhiira fakkaatu immoo gara ibsaatitti jennee walii galleerra manni kun guutuu isarra mari'anneerra maakiin illee isarra walii galleerra. Guys, maal jechuudha akka narraa bu'aa fuula mana ibsaa deemaa kalaas. Dubbii haqaati. Nageen waan takka hin balleessu. Garuu nagee maal goote? Walii galteen kenna akkasii. Salaamu alaikum yaa makii. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh yaa ibsa guyyaa saftii. Galtee farramnee jirraa gara duubaa kan deemu. Haga isiin isa jaalattu argitee mi naggaa. Nagge laal kabajaa isiin gootu argitee mi beeksisaa miti waan fe'e haa godhattu jettee harka wayita kennisiistu. Wallahi tana bira tartanii isinuu isa bira dhaabattan. Maaltu ta'eem? Salaamu alaikum. Kabajaa isiin sii gootu kana argitee mi ibsishaa? Nulleen bananna rakkoon jiru isin gaabbas nama. Akka itti laal. Niitomaa fi ila. Ibsa akka haasawatti mana qabdan na fakkaate bar. Nagi waan takka wanti walitti reef kana watachi dhuftan. Ibsa dhageeffadhu. Kuni algaa miti naan jettee hin deemne mana kiyyatti. Dhageeffadha waa tokkoon isinitti ma'anii gara laafinna hin qabdi maakkiin haa ta'u garuu jechuudha akka amma asitti as qabattan kana mana ibsaa dhufee maakkii fokkorennan yellamin keessummooftan. Dhageessanii miti. Yaa dikkata. Haga galgala nu dura kana masimbira jirraa samboodha waan akkas jedhan jiru. Ilaalaka. Sodaatti fakkaatta garuu. Irra deddeebitee himadhuun sodaatti. Eenyumaan hin sodaanne dhugaa rabbii. Hin sodaanne. Hin sodaanne. Ani hin sodaanne. Aizoyi maakii. Innis mo'atu isumatu mo'atalleedha inni yaa'u. Nagee mee na dhiisi. Waan baay'ee nama yaachisu miti. Maal jechuudha koo
ibsishaan maali? Manuma keenya dhuftanii nurratti nu qeeqa nurra kaaftanii yoo barbaadan deema achi mana keessan banadhaa ibsishaan deeggartoota keessan fudhadhaa. Nuti deeggartoonni maakii asitti qeeqa nurratti hin kaasina. Akkasii Maakiin akka mo'attu barbaadna waan ta'eef. Jaarsumatu jaartii bulchaa dhugaa keeti wanti ati haga ammaa jette garuu bakka taphaa kanattii fi bakka dalagaatitti inni illee waan dalageen itti gala isillee waan dalageen itti dhufti. Dalagaa fi jaarsaaf jaartummaa bakka biraati. Thank you so much. Inni illee waan dalageen isillee waan intala nu heerumsiiftanii qopheeffadhaa nutis waan qopheeffannee dhufne. erga dubbiin akkas taate yaa namuu gara goruun beeka kamaal. Rakkoon hin jiru Jamila hin sodaatin. Dhimma manii barri inni beeksani. Raafummaa keenna. Obbolummaa deemu jirra edda dubbiin gara biraati. Suulee akkasii askiriin gara laafummaa keenna irra tarree nuun waan xixiqqoollee hayyamneef warra nu bira jiru dhaqaatii waan akkas akkasiillee kennaafi gara laafummaa keenna gartee hababaa waan akka libbii onnee kanneen. Garreef dubbiin naagalaa jirti barnagge. Giftii tana ijaan qabadhaa laala kun ola giftii anamma maakiif kennu tan kuno waan akkasii onnee. Guys, arkitanii emotional damage, okay? Damage nu godhaa jiran. Guys, dubbadhaa warri gastii moonaan biraa jijjiiruu tifoozoo biraa fiduu dubbadhaa malee. Arana waliin taa'aadha. Maakii waan akkan siidaama akka nama miidiyaa kanarratti si beekutti waruu bakka keemi kanatti baay'ee waan wal beeknu natti hin fakkaatu. Gara laafina hin qabaatin gifti. Ibsi shaayoo taate sun fikir leelaa lagan dhogeemi. Aradiisi akkoni jiruuti ilaala amma istirateejii jaraa laalu jira. Amma wanni shakkaa jiru. Dhageeffadhu ibsi shaa wannan shakkaa jiru. Bifa kanaan garaa laaftanii nama hunda ofirraa wannan goyna. Deeggartoota keessa onna kadda harka dhadha nu harka dhaataa bulleedha. Wallahi. Ansan jedhaan anamma isin jammare angara laafummaa qaba ture isin akkasiin garaa hidhattee argi. Kun geemii dhaalgaa miti isin jennaan ahaa dubbiin akkasii halgarraa gabbuun akkasi. Ko akkas ta'e akkas akkana inni mo'atu qabaa hin jiru. Gaxmaallee matti dubbiin. Nuti maakii eela nuti ko proobaa eda eegallee jirra waan intala goone argite miti. Rakkoon hin jiru jee ani isinin moodha gaxamuun. Siifi giftaroonni keetis nagaxama kophaa keetii miti ndawama amma hundi keessaa nagaxama. Akkasii. Akkana kunuu. Mee amma hin jirra siinaa jedhani mee ammumarraa yoo ilaalame. Ara hin jirani amma rafaa jira malee ara gaayis barreessaadha maa hoostan. Haay maa hoostan. Mee hin jirra jedhame. Gaayis barreessaa malee. Abbo ayyaanguliitiin kolfaa kan ba'anii keessatti deeggartoota maakiitti garana nyaata amma sooran fa'a deeggara maakiitti abdiin fa'a bannaata. Abbo maqaan balleetiin lachuun haa obboleeyyan antee maqurfaan kun narra dhaaba. Yaa shukutii faamilii. Amma barsa soora dhageeffadhu yoo maakiilee deeggarte yoo ibsaallee deeggarte maafi mushkila. No problem bibi. An tokko mo'achuu rakkoon hin jiru. Soraa kiyya citi garuma cittetti. Hangaruma cite hangafni kami yennaan ka kuffifate dhe hangaruma ka kuffifate gora rakkoon qabu. Dubbiin osoo hin kuffisin dura garuma citte citi. Yaa karuma citte citi. Waya citi waya citi. Citi yookaan waliin kufi yookaan waliin kuffis. Ani dhageenye yubar marii ederra bultanii isin ibsi shaan dhageenye amma irri ba'uu qabu. Soora garaan sin baasin obboleessa garuma tokko citi kun onuu garuma tokko cinne yaaki. Oromiyaa maal barreessite? Obboleessa koo ati faasii yoonni irra qabda. Oromiyaa ija kiyya yaa ija. Oromiyaa akkana kun dhiirti laal Oromiyaa. Oromiyaa ija kiyya wanti ati barreessite. Maal ta'aa jira? Dhugaan dhugaadha. Dhugaan dhugaa. Bakka. Sobni soba. Anamma eegareefu waatiin talaa ture beeytani nama laalaa ture. Walitti qabaa ture. Waraqaa jala kana taa'ee deeggartoota fi namoota hedduu laalaa ture. Maakiin deeggartoota hedduu qabdi. Garuu akka jiru miskiin. Narraa gabbuyi. Oomshaa narraa gabbuyi maaliif si Dimokiraasiidhaa miti. Boordi filannoo gaggeessaa irraa bara. Boordi filannoo laala. Ani ban namatti deeggaru beekta. Maaliif digadee? Maali tifoozoon akkanaa bismillaa irra maarra hin takkaan agarree. Tifoozoo maan qabne. Dhageeffan.
Amma anis Ramzaanis warra sheeka bukan laalee nama hedduu beekamaadha. Garuu ni ilaalamee kana booda waa dhufanii ilaalaan tura daqiiqaa muraasan booda malee deebi'ee waan jedhu nan jedha. Maal jechuudha obsa maqaballee isin irra hin kaahin kaahe. Dhugaa rabbi yoo nu hin agarsiisine akkan mattaa hin olaale. Uummatni ati argatu kun leevilii hidhatee jala deemu jira. Bar dirqama leevilii qabaachuu qaban haadhiis uummata kiyya akkana jeen ni harkitame nama takkaa waa kanneen beekni gaafsan dhufuu deema. Bar takkaa nama isin harkitanii hin beekne dhufuu deema. Ati dubbiin siin gartuu miira keessa galchaa amala. Raadaan raada yoo. Akkasitti ilaalaa jirra. Yaa. Akkasitti daqiiqaa muraasa booda walitti deebiin malee waa ilaalaa jirra. Galmeessaa irraa. Rakkoon hin jiru. Gaafa mana banan. Jabaadhu odoo barri makiinallee qabnee deemnee kan isan. Jabaadhu habibii. Ibsa. Aaran nagee dhiisi guyyuma sanii hin boyyu. Aaran nagee nu dhiisa kaa. Agardaa. Akkana naan ja'anilleen. Mee namuma akkasiin jedhu dhabnee barre. Mee giifti masan kennaa fi jedhu. Kana jechuun isinirraa dhumattaa jechuudha. Kalaas giiftiin kun biraan barbaachisu. Zeeroo sitti afaarani zeeroon ka abbaa xaafeeti. Akkana jechuun allaqa. Akkana zeeroo sirra barreesse bara. Zeeroo miti. Mirxii. Bika jechuun dhuma. Maakishaa laalli gaafsan nuti deeggartoonni kan keenya jirra waan ta'eef akkasii kallatuu qabda dhugaa rabbi. Wallaahi. Andee abdii Hunda isaanii. Akkana na waliin jirtan bar. Ibsishaa harka akkas godhaa irree mudhisaara. Mee gizee tokko irree mudhisa laal irree akkanaa kana barreessaa namni hundi keessa irree. Inshallah dhageeffadhu abdii mushurritti wajjin shiita si goonee mana si galchina. Guys mana kiyya jalatti. Abdii shiitatti goonee mana galchina mushurritti wajjin. Let's go. Guys maakii jaa barreessa. Maakii godha. Itti wayitti nu gahaa jira. Itti nu gahaa jiru. Geema sanirratti leenci hin kennamu. Tikka kan barsiitiin hin kennamu. Goorillaa dibsi goorillaa wannaa agartee qomaaf dhawsanii fi namicha seefii qabatee darbatu. Uffata adii kaa'ate sana. Mana eenyutti sana mana ibsatti. An dhageeffadhu obsa bakka goorillaan jiru goraan. An bakka goorillaan jiru golonoo abbaa fi beekoo mana maakii jiraati mana goorillaa yoo mana ibsaa jiraati mana goorillaa. Ibsishaa maqaan keenyatti mul'ataa hin jiru. Maal ta'e? Maal? Maqaa kiyya qofa nagar. Mana kee jirraa. Misalee ijoollee baay'ee qabda jedhee maatii. Inshallah mana keetitti. Bari obsaa himee bari miskiina hin jiranii tiifozoo baay'ee qabdi garuu miskiina jedhe obsaa himeera. Rakkoon hin jiru guys. Mee calle ibsishaa katabaa dafaama warti keessanuu. Guys wanta karra dhaabbadhaa guys nama lama ta'ina. Kamaakii barreessite ibsishaan barreessin kwalas. Iskaama dirqama ta'e haga uummanni gaafa mana kee dhufillee akkanuma kataba. Mana keetitti anuma jaanii ilaaltame. Shamarran hundi ibsishaa jedha shamarran hundi bee. Amma dhageeffadha ibsishaatti nama sheer godhe okay sirra mari'ataa jiran jaanii gaafa isaanis nama mari'atan natti sheer godhaayyee yoonaan jiran laayifii irra sheer na godhaa gaafa waan gara tifoozoo tokkoon isaan hin jaallatu. Wanta kan jala darbuu wanti mana ibsatti haasawamu shi waraabaa. Tokko maqaa nama biraa barreessatu hojii jedha yaa rabbi. Ambar dura argee isin amma banantattan dura argee aangaruu nan gammachiifne wanni kun. Bakka argarree irraa lubu. Dhageeffadha deeggartoonni shuggutii jecha shuggutiin teessan mo'atamteen ufiyyuu safuudha wallaahi. Deeggartoonni shuggutiin takkaan mo'atamtu. Hundi keessanuu piroofaayila godhaa beeksisaa shi nutillee ni beeksisna. Dhuftanii ilaaluu qabdan. Kan nu qofa osoo hin ta'in ilaaluullee qabdan dhuftanii. Anamma warra jalatti maqaa kee katabaa jiru kana mara isaa maqaa akkanuma seefna keessatti ta'ee jira. Maal seefsa? Wallaahi miskin. Mara. Meellee Guys, isin miskiinaan noo jaa barreessa. Deeggaraa koomentiin qabdu ati. Deeggaraa. Nagarree nagamma.
yeroo komentii barreessu Sooraa kiyya mana akkanuma achi dhufanii ibsishaa jedhan achitti. maal gochuu komentii barreessa warri deeggartoota ibsishaa wayi miskiina. Afoo girrisaan kun gargaruma garagalee fakkaata. Kunuunas miskiinaa miti jaan kun hundi namoonni Mee nutti agarsiisa amma namni tokko qurxummii takka darbaa fi mee. Loo hin darbina guys amman barbaachisu okay nuti tifoozoo nama biraatiin ajajamuu qabnu. Garuu yoo barbaadanis darbuu dandeessan garuu no. Wallahi taphni kun baay'eedhaan nama irra dhageeffadha. Tapha gammachuuti taphni kun baay'eedhaan nama irra. Oduu akkatti Oromoon hundi walitti dhiyaatee hojii taphatte. Ni barsiisna faamaan rakkoon. Amma practice irra jiranii beekaa. Maanaara yaa ani akka kiyyatti surprise hin ta'e. Yeroon argu addallee nu qooda.